Macaafa qulqulluu keessaa iddoo lamaan sadan tokko dubbiseen gara sagalee Waaqayyootti ariifadheen darba. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 26. Yaa Waaqayyoo nama gaarummaa agarsiisutti ati gaarummaa hin agarsiifta. Nama hin balleessinetti atis hin balleessitu jedha. Macaafa faarfannaa 18:25. Nama gaarummaa agarsiisutti atis gaarummaa hin agarsiifta. Nama hin balleessines atis ittiin balleessitu jedha. Mata dureen lallaba barumsaa isa jedhuun dubbadhaadha. Waaqayyoo nama hin balleessinetti hin balleessi jedhu torban maaksanyoo darbe jalqabeen ture. Sanarraan dubbadha. Nama bukkee keessan jiru qaba. Waaqayyoo nama hin balleessinetti dhaani. Hin balleessu jedhaani. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'ee uumama 21 lakkoofsa 1 irraa kaasee jiru ilaalaa turre torban darbee gaafa maaksanyoo darbe jechuudha. Har'a garuu Waaqayyoo warra hin balleessinetti Waaqayyoo hin balleessu gaafa jennu waan baay'ee ilaaluu ni dandeenya. Ilmi tokko cubbuu hojjetee ofiisaaf Waaqayyoo irraa fagaate seera wangeela Luqaas boqonnaa 15 yoo ilaaltanii garuu gara abbaa isaatti deebi'e gara dhumaatti Waaqayyoo nama deebi'u ni simata hin gatu. Abbaan isaas isa hin balleessine daddafeessa simate. Waaqayyoo nama hin balleessinetti yoomiyyuu hin balleessu. Ni gara biraa wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 13 akka 14tti ni jiru suni nama qalbii isaa jijjiirrate sana yoo laaltanii nama cubbamaa natti araarami jedhee kadhate Waaqayyoo isa hin tuffanne qajeelina isaaf kenne jechuudha. Nama sanaaf Waaqayyoo qajeelina isaa kenne. Inni gara biraa Waaqayyo nama akkamitti balleessa waan jedhu yookaan Waaqayyo nama akkamii hadaba yookaan nama akkamii itti balleessa jedhu san gabaabsee daddafee dubbadha. Waaqayyo qajeelina jaallata. Waaqayyo maal jaallata? Nama harka keessa ol kaasan duukaa jedha. Waaqayyo qajeelina jaallatadha. Jal'ina immoo hin jibbadha. Kanaafuu macaafi qulqulluun maal jedha? Nama hammina raawwatu Waaqayyo hin adaba. Nama akkamii adaba isa jedhuufi nama sababa dhugaaf nama adaba. Tokko ittanii Waaqayyo sababa dhugaaf nama adaba. Sababa dhugaaf Waaqayyo nama adaba. Badammi simuun suu ta'een dubbadha. Sababa dhugaaf yeroo baay'ee namoonni dhugaaf iddoo qaban. Amma ani Waaqayyo umurii isin areessu malee waan baay'ee argitu waldaa keessas ala keessa kana keessas umurii dheerattanii ol tuttan. Namoonni dhugaa waanuma salphaa tokko godhanii sobanii dhugaa jedhanii kakatu. Nama kun naa nyaatu dhugaa Waaqayyo isa jiraataa jedhee nama kakatu nama hedduu argeera. Waaqayyo sababii dhugaaf namoota ni adaba. Na dhugaata sababii maaliif Waaqayyo dhugaadhaaf nama adaba yoo naan jettanii na gaafattanii tokkoffaan haqa waan cabseef adaba. Lammaffaan immoo nama dhugaa sababii dhugaaf maan nama adaba beektu namni dhugaa jallise namni dhugaa gate nama miidha waan ta'eef Waaqayyo nama adaba. Nama akka keessan jiru qaba. Dhugaaf yoo hojjette malee yoo dhugaa irratti hojjetteedhaan Waaqayyo sin dhiisuudhaan Waaqayyo sababii dhugaadhaani infalmaadhaan. Dhugaa hartu dhugaa gaafa dhaqxanii mataa rukuttanii dhugaan daftee jalqaban loltu dhugaan jalqaban iyyitu dhugaan. Dhugaan jalqaba waccu dhugaan nan miidhame isiniin hin jettu. Dhugaan na jalliftan hin jettu. Oromoon kitaabni Oromoonni guddichi iyyuu dhugaan yoom galteedha? Galgala galtee deemu. Dhugaan yeroof waan moomte fakkaatti garuu galtu malee naftu. Namoonni tokko miizanumallee jallisanii dhugaa jedhu. Amma yeroo tokko nama ukkaka jiru dhugaa ittiin nagadinii hin badda galgala kee badaadhi. Dhugaa yoo si bira jiraanni dhugaa miti yoo ta'e dhugaa ittiin nagadin haafusitti. Galgala keef du'a bitachaa jirta jechuudha. Tiraanispoortii kaffalachaa jirta. Namoonni fuula namaa fuulduratti hin qaana'u jedhanii
yeroo baay'ee waldaa keessatti nama haraarsu irratti xiyyeeffanna. Namaaf nama waamnee ennaa walitti araarsuun dhugaan otuma beekamu. Dhugaa wangeelaa fiiganii wangeela qabatu. Waan godhu gaafa dhiifne egaa ijoo dhugaa jettanii isin lachuu gadatti murteessinu dhabneet. Egaa akkamatti waliin dhiisaa innaa. Lachuu wangeela qabatanii dhugaa gadatti murteessinu dhabne. Har'a na dhugaartu. Na dhugaartu. Nama bukkee kee jiru qabe. Dhugaa irratti hojjetta taanaan galgalli kee fokkisaadhaan. Yoo dhugaa hojjatte garuu hin miidhamtu kun dhugaadhaan. Namni dhugaa jallise nama miidha. Namni dhugaa jallise nagaa maatii jeeqa, nagaa nama dhuunfaa jeeqa, nagaa waldaa jeeqa, nagaa biyyaa jeeqa. Amma mee yaajoo, amma waa biyya kanaa gaafa laalte walitti bu'iinsa gurguddaa jira. Maaltu walitti buuse yoo jettan jara kanaa? Hundi waa'ee biyyaadha, waa'ee sabaadha, iddoon isaanitti wal gahan waa'ee sabaati, waa'ee biyyaati. Waa'ee biyyaa otoo ta'e baay'een wal dhaban dhugaa irratti walii galuu dadhaban. Dhugaa gidduutti jallate dhugaa tokko biratti bade. Meerga kee ol kaasi. Bara kanaan booddeetti Waaqayyo warra dhugaaf morma isaanii kennanan kaasa dheera. Biddeena nyaachuudhaaf dhugaan dhosin jedhaan nama keessa jiru. Kanaafuu maaliif adaba? Waaqayyo sababa dhugaan badeef nama adaba. Dhugaan si biratti badeera taanaan na dhugaartu. Kottu mee babbii ko kottu. Dhugaan mucaa xiqqoo akkas fakkaatu si kottu bahe. Dhugaan mucaa xiqqoo akkas fakkaatu si biratti badeera taanaan Waaqayyo dhugaa san galchuuf si adaba. Waaqayyo dhugaa san sirreessuudhaaf si adaba. Waaqayyo dhugaa san iddootti deebisuudhaaf si adaba. Nama bukkee jiru qabe dhugaaf ofii eeggattu taanaan jedhaan. Waaqayyo sitti balleessa daani. Dhugaa Waaqayyo nama laalee, birrii laalee, haala laalee murteessu. Dhugaan of danda'aadha. Kanaafuu Waaqayyo adaba kan inni fiduuf haqa deebisuu fi sirreessuudhaaf nama adaba Waaqayyo. Haqa deebisuu sirreessuudhaaf. Waaqayyo haqa badeef. Dhugaa badeef. Isma nuti waan salphaa goonee dhugaa Waaqayyo dhugaa geetaan jedhu ala nama oolaa. Kakana lana dhufe. Dhugaa Waaqayyo dhugaa ittamoo geetaan. Warra soban kakachaa oltan. Edhame. Hin agarree Saa'ol gaafa Saamu'eel dhufu. Gaafa Saamu'eel dhufee. Gaafa Saamu'eel bira gaafa dhufu. Saamu'eel isa jarte san raawwattee tasa Waaqayyo siin jedhennaan. Nama Waaqayyo. Bareeda gaafa inni dhokse. Mbu'aa. Dhugaa dhoksinaan. Inni asii dhoksinaan achi mar'ate. Lammaffaan Waaqayyo maaliif nama adaba? Nama sirreessuufi. Waaqayyo takka nama ajjeesuudhaaf nama nadabu. Takka Waaqayyo nama cabsuuf nama nadabu. Garuu Waaqayyo sin adabu. Nama balleesse Waaqayyo hin adaba. Milara dabadi abu rashebedia. Waaqayyo nama adabu. Nama kee keessa jiru qaba. Balleessinaan jedha. Abbaan fuunii iyyuu nama adaba. Waaqayyo jedha. Adabni Waaqayyoodha. Yeroo hunda balleessuuf mitedha. Garuu edha akka ati yaada kee geeddarattuuf gara gaariitti si deebisuuf jedhani. Kanaaf nu adaba Waaqayyo. Waaqayyo kanarratti qalbiitti na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo filannoo keessan isiniif kabaja. Isa sadaffaa. Mee warra as jirtan. Kanarratti akkasiin qalbiitti na dhaggeeffattan nan barbaada. Waaqayyo filannoo keessan isiniif kabaja. Yoo ati nan ijja yoo ati jette hin ijjin jedhee Waaqayyo si dura dhaabatu. Yoo ati nan atan natti jedhee Waaqayyo si dura dhaabatu. Oomaa sin dhoobuu kajeellan naqi. Biyya lafaa kajeellan naqi quufi kottu. Waaqayyo oomaa sin dhoobu. Dhaloonni kun akka kanatti yoo itti fufee yoo dhaabbatee of ilaaluu baate yoo gara Waaqayyootti deebuu baate yoo sirrachuu baate akka kanatti itti fufnaan mootummaa Waaqayyoof dhaloota kana hin abdadhu.
Israa'eliin waaqayyo waaqa filannooti. Ilaa dhaggeeffadha waaqayyo waaqa filannooti gabadhan bisimuun. Yaa Israa'el jedhe waaqayyo. Du'as jireenyas dura kee kaayera. Garuu maal filadhu? Tokko filadhu. Waaqayyo maal dura keenya kaaye? Mee warra harka keessa ol kaasa. Waaqayyo maal dura keenya kaaye? Duunis jireenyas dura keenya kaaye. Nutu filata. Waaqayyo. Yoo barbaadde jireenya yoo barbaadde du'a filachuu ni dandeessa. Yoo barbaadde mee kottaa isinitti hima. Wadaroodha namni isinii dheessin fide jira addan. Filattanii dhufta miti. Duutis akkuma kana jireenyi isin filatama jechuudha. Namoota keessan jiru qaba. Filadhuu jiraadhodhaan. Waaqayyo nama hin dirqisiisu. Namoonni tokko yeroo akkas jedhan argita. Waaqayyotu na dirqisiise malee ani hojii waaqayyoo hojjechuu iyyuu hin barbaanne. Ol dabaddabee, ganna dabaddabee, na tumee, na kisaarsee, na salphisee, giddiidhaan. Indaatti baluun lazii. Waaqayyo seexana miti dirqisiisee mataa namaarra taa'ee kan nama ergatu. Waaqayyo waaqa jaalalaati. Inni gara biraa qajeelina. Qajeelina jechuun waaqayyo duratti sirrii ta'uu jechuudha. Waaqayyootti deebi'uu jechuudha. Haqa eeguu jechuudha. Cubburraa fagaachuu jechuudha. Gara waaqayyoo garaa qulqulluu qabaachuu jechuudha. Laphee keessan qabadhaa. Yaa waaqayyoodhaa. Garaa qulqulluu naa uumeedhaan. Fakkeenya Abrahaam yoo laaltan waaqayyoon amane hojii isaa irraa qajeelina filate. Hojii isaa irratti qajeelina filate Abrahaam. Bara isaa guutuu qajeelinaan fotoo jiraatu deeme. Musee yoo laaltan saba isaaf haqaa falme. Saba isaaf falme. Seera waaqayyoo fide. Waaqayyoo hin warra hin balleessinetti hin balleessu gaafa jennu fakkeenya kan nu ta'u jireenya Iyyoob. Iyyoob nama akkamii ta'e? Nama qajeelaa. Nama waaqayyoon sodaatu. Nama waaqayyoof qulqullaa'e. Nama qajeelinaaf jiraatu. Nama akka garaa waaqayyoo turedha macaafa qulqulluutu. Na dhugaa ta'u. Mee nama bukkee keessan jiru sirrumatti qabaame harkasaa. Waaqayyo warra hin balleessinetti hin balleessuudha. Yoo qoramte iyyuu jedhaani. Dhaabbadhu eegedhaani. Yoo maal taate iyyuu? Yoo maal taate iyyuu? Dhaabbattee eeguu qabda. Yaajoo gaafa balleessinu gaafa hattuu ta'uu jalqabu gaafa waaqayyo sodaachuu dhiisuu jalqabu gaafa kadhachuu dhiibnu gaafa dubbii waaqayyoo dhaga'uu dhiibnu gaafa afaanni keenya mana waaqayyoo irraa fagaachuu jalqabu gaafa of jaallannee nama jibbinu gaafa sana nutti baduu jalqaba. Gaafa san maal ta'a? Nutti baduu jalqaba gaafa sana. Iyyoob nama qajeelaadha macaafi qulqulluun. Nama kanatti gaaf tokko waaqayyo seexanni dhufteetu nan qoraa itti. Nama mukkee keessa jiru. Nama hin balleessinetti waaqayyoodha. Yeroo hundayyuu dallaatti naannessee jiradha. Dallaa qaba jedhaa. Namni waaqayyootti hin balleessineedhaani. Dhukkuba hamaa jedhaa. Kaanserii jedhaa. Kalee feelta'een jedhaa. Du'a tasaatiin jedhaa. Bala hamaadhaan jedhaa. Hinduu jedhaani. Sababi isaa jedhaani. Dallaa qaba jedhaani. Maal qabaa? Erga seexanatti kenneen booddees otoo seexanatti hin kennamin duras maal qaba? Akka itteem seexan ati jedhe gaafa wal ga'iisan jedhe ati waan inni qabuuf isaaf waan inni qabu hundumatti maal ijaarteette? Dallaa ijaarteette. Waaqayyo warra hin balleessinetti dallaa ijaara. Warri balleessan garuu dallaa hin qaban. Nama kee keessa hin jiru qaba. Waaqayyo warra hin balleessinetti dallaa ijaaraadha. Qe'ee warra balleessuu garuu dallaa hin qabdaani. Maal hin qabu? Ilaa boleessa nanaa waaqayyo seexanni balaa tokko mataa si rukutuu barbaadde waaqayyo garuu akka jedhe. Ilaa sumaan ol kaa'ime. Ergaa dubbachuu barbaadee miti garuu waaqayyootu natti hima. Booddee immoo natti dhufuu laata sitti maayira malee lallabaan jira nama. Ilaa waaqayyo akka jedhe balaa wayiitiin seexanni mataa si dha'uu barbaadde garuu jedhe waaqayyo. Inni seexanni yaadanii hin ta'u jedhe waaqayyo. Guddinaa beektaa? Nan beeka abbaa kooti. Ilaa waaqayyo akka jedhe bara hin dadhabde malee immoo hin nyaanneeti. Sirruma. Milkaa'ina hin qabdu. Sirriidha. Kanumayyuu seexanni balaadhaan si ajjeesuu barbaada. Maal hojjettaati? Konkolaachisaadha. Konkolaataa kam oofta?
kan uummataati. Ilaa waaqa wakka jedhe. Hin balleessisitti hin balleessu kanaan booddee dee waaqa. Ameen. Nafaana deemee. Ameen. Fuula koosiif ibsa. Ameen. Sintaayoodhaat. Waaqayyo akka jedhe fuula koosiif ibsa. Kanaa booddee akkasitti toluun godha. Ameen. Balaan hamma seexanni qopheesse kana ijaan argita malee isin nyaatu irra dabarta dee waaqayyo. Ameen. Taa'e. Nama okkee keessa hin jiru qaba. Hin balleessisitti hin balleessu jedhaani. Jedhaani. Yee? Hin balleessi maaliin godhu? Maaliin godhu? Waaqayyo maaliin godhu? Bakka sitti hin balleessu. Seexanni dhuftee ati dallaa itti ijaartee dallaa qabaa miidhuudhaaf yaaleen dadhabee hajjeessuuf barbaadeen dadhabee qabeenya isaas isas waan inni qabu hundumaa nan dadhabee dallaa qabatti goote jennaan. Inni garuu otoo dallaa kanarraa kaaftee otoo xinnuma ishii qortee isa ilaalte si dhiisa taa'aa itti dhufte. Garaa nama koo nan beeka yoo waanuma barbaade iyyuu taa'e natti hin balleessu. Nama balleessu miti. Waaqayyo maal waaqayyo akkasiin hin jedhamu sinam. Nangatu nan beeka nannisu nan beeka dhaqi. Waa hundumaa godhe garuu lubbuu isaatti dallaa ijaareera. Lubbuu isaatti immoo hin jedhe. Itti immoo hin jedhe dallaatti ijaare. Waa tokkos hin gaafadha. Waaqayyo akkas godhaa miti. Garuu waaqayyo sin qoruu danda'a. Otoo waaqayyo waan qaba jettan hundumaa otoo akkasin dhabdan godhe waaqayyoon hin dhiiftanii. Kan gaafiin kun gaafii guddaadha. Waan sinarra qabdan hundumaa tokkichumaan akka waan hin jirre otoo waaqayyo godhe waaqayyoon hin dhiiftanii. Dhaggeeffadhaa. Gaalota 500 sangoota horiin hoolonni ijoollee isaa tolfan guyyaa arba tokko jam goote seetan. Galanni si hin galateeffattamu otoo sin ta'e. Waaqa maalii namane waan hin beeku. Na sobe waaqayyo. Hin jiru waaqayyo. Eessa inni moo? Maataati ati qoramtee miti argattee waldaan dhuftumatu. Gaafa argattee iyyuu fool sitti jedhama. Nama akka keessa hin jiru qaba. Dhabdee qoramtee miti argattee ugiddii waldaa dhuftanaani. Dhugaa waaqayyo sanitti hima. Amma otoo waan si qabdan hundumaa. Ilaa gaaffiin iddoo kana. Namoonni tokko karaa kanaallee irratti hin ofii waaqayyoodha. Mee harka keessaan ol kaasaa. Yaa waaqayyoodha. Baran jiraadhu hundumatti. Humnan ittiin balleessaa malee fuula kee fuuldura dhaabban naa laadhudha. Jim godhe gaalota isaa kaampaanii 5 ol guyyaadhuma tokkoon akka waan hin jirre godhe waaqayyo. Kaampaanii gurguddaadha kaampaaniin inni qabu. Kaampaanii harrootaa, hoolotaa, gaalotaa fa'aa qaba ture. Amma kana jireenya isaa yoo ilaaltan garuu akka jedhu isa kenne isa furate maqaan isaa eebbifamu. Fuudheen dhumnes fuudhees hin deemu baga bade ati ulfaadhu jedha waaqayyo. Warri waaqayyotti hin balleessine jechuun amma namoonni keenya baay'ee isaanii gaafa quufan qofaa Yesuus gooftaadha har'a waaqayyo na duukaa jira galanni si haa ga'u jedhu. Gaafa immoo xinnoo jireenyatti badde hin jira moo hin jiru waan bobbaako yeejoo. Waa tokkos hin gaafadha. Waan waaqayyo nuu godhee jirutu baay'eedha moo isa waaqayyo guddaa nuu godhutu ganaa nuu godhutu baay'eedha tan ilaaltu si. Mee ganaa waan baay'eetu naaf hawwattan. Ina dhugaartu? Ilaa. Isa waaqayyo waan baay'ee ganaa nuu godha fuulduratti wanti waaqayyo nuu godhe ammas baay'eedha. Wanti waaqayyo amma nuu godhe baay'ee miti. Mee kottaa isinitti hima. Dhiiga keenya fayyaadha moo fayyaa miti? Mee fayyaadha horreettan. Kaanserii hin qabu nagaadha kan horreettan. Du'an qabu balaa kamuu hin qabu. Dhiiga koo nagaadha horreettan. Seexanni dhiiga koo hin faalle dhukkubaan dhiiga koo rukunni horreettan. Na dhugaatti haadhoo koo amma dhiiga kaanserii kana dhaqanii dhiiga ofii miiccisiifachuudhaaf miliyoona 7 qaqqabeeram. Namni HIV sodaatee qoricha qabu maa rakkoo qabu qorumsa liqimsaa bara dheeraa jiraachuu hin dandeenye jennaan waaqayyo kaanserii fide. Kaanserii finnaan amma namni amma kan inni sodaatu HIV irra maa sodaatu. HIV wajjin amma umurii 80-90 namni maa rakkoo qabu jiraachuun hin danda'ama dee. HIV sodaachuu dhiiseera namni achumaa waaqayyo maal godhe. Ulee guddaa tokko fide amma kaanserii jedhee. Amma addunyaa namni kan dhumaa jiru maaliin? Dhiiguma keessuma kana dhiiguman qabu kana
tuubboo tokkoon baasanii achitti miiccamee tuubboo biraatiin natti deebi'a. Isuma kanatu miliyoona torba. Isuma kanatu miliyoona torba. Eessaa fuunaan miidiyaa nuu kadhatu eessaa qabnaa dhokoo isaan wadda boodhan firummaadhaan walii kadhatu. Eessaa fiddee ammaa naafsi akkanumatti nagaa nu godhee Waaqayyo. Harka kalkaasi galateeffadhu Waaqayyoodhaan. Isa Waaqayyo nuu godhu nuu gochuuf jiru ranni Waaqayyo nuu godhe baay'eedha. Maal taateti? Kaleen keenya nagaadha. Wanti nuti Waaqayyoon galle ijji keenya nagaadha. Gurri keenya nagaadha. Ilkaan keenya nagaadha. Sammuun keenya nagaadha. Weessi qaamni keenya guutuun nagaadha. Waaqayyo gaarummaa isaa nuu baay'iseera. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Ijoo fayyaan gatii guddaa akka qabdu Waaqayyo isin dhukkufachiisee hospitaala isin geessee isinitti agarsiisuu hin qabu. Fayyaan kennaa Waaqayyooti. Nama bukkee keessa hin jiru. Maallaqa qofa miti fayyaan kennaa Waaqayyooti jedhanii nama bukkee keessa hin jiru. Fayyaan maal? Fayyaan kennaa eenyuti? Fayyaan kennaa Waaqayyooti. Fayyaa Waaqayyo isinii kenne Waaqayyoon galateeffadhaa. Qaamni isaa ciccite. Lubbuu isaa qofatti hin bunyi qaamni isaa ciccite qabeenyi isaa dhume ijoolleen isaa dhume hodhoftu hamma kana hundumaa gaafa ta'u maqaan kee ulfaatudha Waaqayyo. Waaqayyoodhaan galateeffadha. Argitee abboo Waaqayyo nama hin balleessinetti hin balleessu jechuun hachi darbee walaaltan guyyaa tokko qorumsa amma sanii baatee Waaqayyoon hin arrabsine baasa wayii. Hin galateeffate malee. Hin galateeffate malee. Gaafa hojii isinii ta'uu baatu iyyuu isinii koo hin galateeffattu moo hin loltu? Nama keessa hin jiru qaba. Sii ta'uu yoo baates galateeffadhu hin taa'edhaani. Yoomuu yaada sitti bada jedhu hin qabu jedhaani. Gaafa Waaqayyo wajjin walitti buute gaafa balleessitu garuu sitti badadhaan. Hin balleessi sitti bada. Yoo ciniinnatee akka inni balleessu wanti godhu qorumsi gurguddaa sun akka inni Waaqayyooti gungumu haati manaa isaa omtuu waan tokko toona fin akka inni Waaqayyo irratti gungumu otuma godhanu ciniinnatee keessa darbe. Xaxxanii olaaltan garuu Waaqayyo warra hin balleessinetti matsaafi akka Waaqayyo akkatti badu hin godhu jedhu san achitti argina. Boqonnaa 42 irratti waa hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekaa. Akeeka kees kan karaatti hambisu hin jiru. Dubbii beekumsa malee dubbatamuun eenyuun akka akeekni kun mul'atu kan godhu jetteetta. Ani waan naan galiin dubbadheera hojjedheera. Dubbicha naafis baay'ee dinqisiisaa waan ta'eef ani isa hin beekne. Amma yaada garaa koo geeddaradhee awwaara keessa gangaladhee yaada garaa koo nan geeddaradhe. An dur waa'ee kee gurra kooti nan dhaga'e ijaa hin arganne hamma garuu ija kootti mul'atte. Argitee? Nama Waaqayyotti hin balleessine Waaqayyo hin qora malee itti hin balleessu. Mucaa qabeenya abbaa isaa qooddatee biyyaa deeme sanatti maal ta'e? Hin balleessin! Waaqayyo akkasitti badu. Iyyoob garuu Waaqayyo maal godhe beektu? Akkatti ta'aa. Raajii tokko raaje sagalee guddaadhaan. Sagalee guddaadhaan Waaqayyo akka jedhe warra maqaa koo eeggatanitti, warra dubbii koo kabajanitti, warra maqaa koo hin gannetti, warra natti hin balleessinetti gaarummaa koo agarsiisa jedheera Waaqayyo. Lallabni koo warra balleessinaa sitti bada. Hin balleessine taana sitti hin badu. Ameen.